harmeen koo mucaa koon dhabe jettee boosse. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaala rakkinata maatu sagadi jedheen bula qaamaan si deeboottis abjuunis ilaala godaanee sinaafu gaaf rabbiin hangala maal si fidee dhufuun kenna jaalala. Yeroodhaaf maqaa koo isinitti himachuun barbaadu kanin dhaladhee guddadhe garuu godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu ganda gabaa Jimaataa keessattidha. Harmeen koo garraamii harka qalleeyyiidha. Hangan of bareettis qoraan gurguruu fi gabaa keessa nagaddeena jiraachisti. Anis umuriin koo yeroo dabalaa dhufutti ishii waliin gabaa deemuudhaan waan isheen hojjettu barachuun daldaluu eegale. Guyyaa tokko garuu utuun gabaa keessatti daldaluu qittoo irratti fanxoo akkuma jedhani baay'ee na dhukkube. Kanumaanis mana yaalaa naannoo keenyaatti yeroo nageessan dhukkubni koo tirfaanjetii yookiin dhala garaa kan jedhamu ta'e. Battalumattis utuu lubbuun koo darbiin gara hospitaala guddaatti riifarii naaf barreessanii. Battalumaanis ambulaansii naaf fidanii hospitaala guddaa gaheen doktoroonni achi keessaa operaasyoonii yookiin baqaqfamuu qabdii naan jedhanii. Yeroo kanatti harmeen koo waan na bira turteef mucaan kee du'uuf daqiiqaa muraasni waan isheen hafeef waraqata kanarratti mallatteessii operaasyoonii haa taatu yeroo jedhaniin harmeen koo hin ta'uu mucaa koo harkaan of jalaan ajjeesu jechuun mallatteessuu didde. Kanumaanis kutaan opereeshinii buun koo waan keessaa ba'u geesseef harmeen koo mallatteessuu diduu isheetti baay'ee dhiphatanii. Anis haadha kootiin mudhii kee hidhadhu jedheen bakka koo fi kan ishee mallatteesseen kutaa opereeshinii seene. Namoonni na waliin dhufan lubbuun koo waan darbutti fakkaatee iyya guddaa hospitaala keessatti dhageessisanii. Harmeen koos mucaa koon dhabe jechaa qabaan waan ishee dadhabeef funyoodhaan ishee hidhanii. Yaa haadha akkam namaa taati. Yeroo kanatti doktoroonni kutaa opereeshinii na galchanii oksijinii afaan koorra kaa'uun qoricha maadanzajaa yookiin nama wallaalchisu anisteejiyoonni naaf kennanii. Ergan of wallaalee of baree booddee yeroon qaama koo laalu garaachi koo baqaqeera. Rabbis na gargaaree opereeshiniin koo raawwatame. Yogguun xiqqoo bayyaannadhee naannoo koo ilaalu haadha koorra imimmaan lakkuutu jira. Yaa dhala koo jettee baay'ee boo'aa jirti. Anis gara isheetti ilaalaa obsi yaa haadha koo waaqayyo har'a duuta jennaan duuteenyuufuu nafu jechuun haadha koo jajjabeeffadhe. Kanumaanis madaan koo xiqqoo erganaaf qoree booddee gara manaatti deebi'een otuun of wal'aanaa jiruu ammas torbii lama booddee baay'ee na dhukkube. Mana yaalichumaatti deebi'ee yeroon deemu amma immoo hixii naan jedhanii. Ani isa dura na dhukkubetti baay'een naani ture. Isa lammaffaa kanatti garuu ofiis baay'een nahe. Haati koo sumna dhabde. Yeroon dura dhukkubsadhe harmeen koo qarshii eessaa akka fidde waan hin beekuuf mana keessaayyuu waan nyaatanii bulan argachuun baay'ee waan nutti ulfaateef baay'ee na yaaddeesse. Harmeen kiyyas harka qalleeyyii akka taate iyyata erga galchattee booddee hospitaalli sun gatii soogiddaa malee gatii qorichaas hin dandeenyu jedhanii. Haati koo ammas gara biyyaatti bilbiluun abbaa kiyyatti qarshii barbaadi jetteeni. Haa ta'u malee garuu kan dura hin jirre qarshiin eessaa dhufu. Abbaan kiyyas mana barumsaa irra deemee qarshii kadhachuudhaan asii ol nuuf erge. Si'a lammaffaafis garaachi koo otoo madaa'ee hin qooriin deebi'ee baqaqfame. Haa ta'u malee garuu kan duraarra baay'ee na dhukkube. Anis erga yaalamee booddee hospitaala sana keessa hamma naaf wayyuutti turuuf qarshii waan hin qabneef guyyaan koo toon ga'iin sababa qarshiidhaaf anaa fi haati koo dhiisnee mana keenyatti galle. Jiruun ulfaattuu waan taateef harmeen koo manatti na galchitee guyyaa tokko toon boqotiin gabaa ishee daldaluu jalqabde. Anis yeroos ijoollee waan hin ta'eef ajajameen toleen mana keessa waan hin teenyeef ji'a otoon guutiin gabaa baheen akkuma haadha koo daldaluun jalqabe. Garaan koo madaa waan tureef namoonni na argan hojii humnaa waan hin hojjedhuuf mucaan kun har'a moo borduutii jedhanii natti raaju. Anis jechi namootaa waan na sodaachiseef duraan ganda gabaan jirtu hundumaa guyyaa ishee hordofeen harmee koo waliin waan an deemuuf guyyaama gabaan biyya keenyaa dhaabbatte deemeen daldala ture. Turtii muraasa booddees bayyaannachaa dhufe
dhufeen garaan koos guutummaatti naaf ayye. Wanti hundinuu akka namni jedhu otoo hin taane harka Rabbiis keessa jira. Namni dhukkubsate hundi lubbuun isaa hin darbu. Anis ergan jabaadhee harmee koodhaaf ija godhadhee booddee haadha kootiin maaliif biyya alaa deemeen haga humna koon daldalu jedheen akkuman gaafadheen isheenis tole naan jettee anaaf ishee otoo daldalannuu qarshii keenya walitti qabannee piroosesiin jalqabe. Kan hiyyeessaa dafeen guutu yoo guute immoo hin hir'atu akkuma jedhani piroosesiin viizaa koo waggaa tokko ol turuun garuu obsa guddaa booddee viizaan koo naa dhufee Rabbis na gargaaree biyya hambaan deeme. Akkuman deemeettis manni maadaamii ani deemee bakka gaarii waan hin turreef turtii muraasa booddee bakka jijjiirradheen ergan hojjechuu eegalee amma waggaa 3 xumureera. Har'a guyyaan kaleessa miti. Jireenyi maatii koo hunduu jijjiirameera. Harmeen koos akka rakkattetti nafne hafuura ishees natti baafatteetti. Hiyyumnii fi rakkinni wanta nama hin barsiisne hin qabu. Anis hundumaa baradheen kunoo har'a gaheen jira. Waggaa 3 booddee gara biyyaatti deebi'uuf ji'oota muraasatu naafe. Rabbi nagaadhaan ija haadha keessaa argisiisu naan jedha. Namni yoo hiyyoomes yoo dhukkubsates hin du'u. Namni kan du'u yoo abdii kutatedha. Guddaa galatooma. Nagaatti. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaala rakkinatti maattu sagadi jedheen bula qaamaan si deeboodhus abjuunis ilaala godaanessi naafu gaaf rabbiin hangala maal si fidee dhufuun kenna jaalala. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha hordoftoota amantaa kiristaanaa hunda keessan baga fannifamuu gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahee ifaa du'aa ka'uu isaallee waliin nu agarsiisu jecha bakka jirtan hundumaatti ayyaana gaariin isiniif hawwa. Egaan jaalatamtootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 xalayaa seenaa jireenyaa har'an isiniif dubbiseerraatii akka irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya maqaa ishee nuuf ibsuu hin barbaanne xalayaa kana nuuf ergitee guddaa galatoomisiin jecha Waaqayyo humnaa fi jajjabina akkanumallee kana irratti dabalee abdii jireenya keef haalaatu siin jenna. Nagaan bakka yaaddeettis biyya keetti galii Rabbii haadha kee nagaadhaan ija nagaan si haa argisiisu jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee obboleettii keenya bakka yaade gahii nagaadhaan harmee keetti si haa deebisu jechuudhaan yaada keessan akka qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafachaa. Egaan qabiyyeen xalayaa keenya guyyaa har'aas baay'ee kan namatti toluu fi nama barsiisudha. Obboleettiin keenya bu'aa bayii guddaa baay'ee ulfaatuu fi hagaa lubbuun ishee ba'uu danda'utti sirna yaalaa baqaqsanii hodhuu si'a 2 gaggeessitee jirti. Sanarratti maatiin ishee harka qalleeyyii kan ta'anii fi hagaa abbeen ishee mana barumsaarra deemee qarshii kadhatuufiin obboleettiin keenya yaalamtee guyyaa har'aatiin geessee jirti. Bara jireenyaa keenyaa keessatti wanti nu qunnamuu fi wanti nu mudatu kan hunda keenyaa hundumti isaa garaagaradha. Haa ta'uutii garuu kan nu uume hunduma keenyaaf karoora waan qabuuf bakka namoonni obboleettii keenya irratti abdii kutatanii hinduuta jedhaniinittis obboleettiin keenya otoo hin du'iin guyyaa har'aan geesseetti. Akkuma obboleettiin keenya jettes namni hiyyoomeef dhukkubsateef hin du'u yoo abdii dhabeefidha malee jetteetti. Waan hundumaa irratti abdii qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni abdii qabaate akka finyoo cituu geessee garuu gonkumaa hin cinne namoonni abdii irraa dhabanii abbaan finyoo sanaa yookiin finyoon sun immoo ishuma cituu geesse sanarratti abdii godhateeti. Harmeen obboleettii keenya kanaan akka fo'aa cituu gaheetti amma amma cita jettee otoo ishee yaaddessaa jiru intalli ishee garuu guddattee har'a finyoo guutuu taatee haadha ishee utubdee qabdee jirti. Harmeen ishee yeroo hedduu itti rakkattee wajjin bo'aa wayyoo yaadhala koo hanga jettutti abdii kutattus Rabbi garuu ishee isaa ta'u harmee ishee gargaaree kunoo guyyaa har'aan ishee gahee jira. Kuni waan guddaadha. Keessumaayyuu haadholeen keenya nu guddisuudhaaf nu barsiisachuudhaaf bu'aa bayii isaan ijoollee isaanii waliin argine waan tokkoyyuu hin jiru. Nuyiif jedhanii fuulli isaanii walitti shunturaa bareedinni ijoollummaa isaanii bakka bu'ee dhabama. Isaan qabeenya isaanii hundumaa dhala isaaniitti dabarsuuf bu'aa bayii kanan jedhamne keessa darbanii nu jiraachisu. Kan carroomee fi akka obboleettii keenya kanaa kan ta'e deebisee haadha isaanii yaadata. Kan immoo olmaan haadha isaa itti yaadatamne olmaa haadha isaatti ni qaanaa. Haadha kooshee jedhellee waammachuuf kan saalfatu hedduutu jira. Kanaaf haadholiin keenya nu guddisuudhaaf nu barsiisuudhaaf olmaa guddaa
qoraan baachuun daldala adda addaa hojjechuun waan nu barsiisanii nu guddisaniif hundi keenya bakka jirrutti yaadachuuti ni qabna. Keessumaayyuu obboloonni koo biyya ambaa keessa jiraachaa jirtan yeroon kun keessumaa yeroo ayyaanaa waan ta'eef yoo maatii keessan irraa walitti buutanii erga sagalee mayyuu wal dhageessistanii walirraa fagaattaniitu ta'ee ayyaanuma kanaan illee sababeeffachuun dhaamsa nagaa keessa walitti dhaammadhaa kanan siniin jedhu anis ergaa siniif hin qaba. Maaliif yeroo jettan addunyaan kun yeroo ammaa akkuma argitanidha. Eenyutu darbee akka jiraatu waan hin beekamneef dhiifama waliif goonee gammachuudhaan amma waliin hin jiraanne yoo ta'e booddee wayyoo jechuun keenya waan hin oolleef hiriyoota jaalallootaa fi maatiiwwan adda addaa baay'ee wal jaallannu garuu sababoota muraasaatiin oolmaa 99 waliif oollee sababa oolmaa tokko wal mufachiifneef walirraa adda baanee fagaanne dhiifama wal gaafachuun amma walitti haa deebinu siniin jedha. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota qophii Oromiyaa 24 qophii guyyaa har'aa kanatti hedduun keessan itti akka bohaartaniif irraa akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii lakkoofsa bilbilaa keenya diskiripshinii jalatti argamuun nuuf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatiina. Laayik, sheeriif koomenti gochuun dagatiina. Rabbi dheekkamsa kana hunduma keenya irraa kaasu jecha hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf ayyaana gaarii qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi bakka jirtanitti nagaa sinaa godhu turtii gaarii. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaala rakkinata maatu sagadi jedheen bula qaamaan si deeboottis abjuunis ilaala godaanee sinaafu gaaf rabbiin hangala maal si fidee dhufuu warri kun warran warra yaabee